Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kaamaashii aanaa Seedaal keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila bara 2013 walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi hidhattoota Gumuz gidduutti adeemsifamaa tureen walqabatee manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu kan dubbatanii fi yeroo ammaa magaalaa Asoosaa keessatti akka jiraatan namni dubbatanii fi sababaan nageenya koof sodaadhuuf maqaa koon dubbadhuu jedhan yeroo ammaa kana gargaarsi isaan gahaa akka hin jirre dubbatu. Miseensota maatii isaanii 4 qabatanii haala keessan jira jedhan akkasitti ibsu. Seedaal yookiinis immoo sirba Abbaay godina Kamaashirraa lubbuun nama baay'een kan darbe inni hafe afnee guyyaarraa amma irraa kana kan geenye Asoosaarra jirra inni kan iddoo adda addaatti buqqa'ee gara mandii iddoo baay'eetti kan buqqa'anii namni akkama kanatti jiraachuudha. Hojjettootni mootummaati, qonnaan bultoonnis, naggaadeen hundumti nama akkama buqqa'eetti amma iddoo addaatti faca'ee jira. Gargaarsi yeroon dhumne yeroo jalqabaa kanatti amma tokko muraasa waan xixiqqoo nu godhanii turanii ji'amilee keessaa jalqabee amma waggaa kanatti gargaarsa already nu godhanii jira. Aanaa Seedaal keessaa buqqaasamanii magaalaa Asoosaa keessa haati jiraatan kan biroos akkasuma ijoollee isaanii wajjin rakkoo keessa bu'uudha kan dubbatan. Irdaataa maayitii jira hundumdeessi xaafii kiiloo 30 fi jaarkaanii 2 nu laatanii ammas waasharaa tokko nu laataniiru. Achimaan nu laatarree sakaaniif warra kaaniifoo waan barbaachisaa laatanii nuun harka qullaa jirra ammayyuu. Maatii 4 wajjin jirra. Bakka baay'eematti nuuroo yoona kana wajjin egaa baay'ee nu rakkisa beektaa hallisa. Sababa dhabamuu nageenyaan wal qabatee godina Kaamaashii aanaa Baluu Jagamfee keessaa buqqaasamanii godina Wallagga Ba'aa aanaa Saasiggaa keessa erga jiraataa turanii booda waan gargaarsa argachuu dhabaniif gara godina Wallagga Ba'aa magaalaa Naqamteetti deemuudhaan gargaarsa gaafataa jiraachuu namni dubbatan kan biraan isaan dabalatee namoonni 1,500 ol ta'an gargaarsa dhabuudhaan waan nurra ga'e jedhan akkasitti dubbatu. Magaalaa Naqamteerraa kan jiru jechuudha. Gargaarsa ittisa sodaa balaa godinaa yeroo gaafannu isin waa'ee Beenishaangul wanta nu mala nu ilaallatu hin jiru jechuudhaan nu gaggeessu godina yeroo dhabnu bulchiisa magaalaatti beeka jedha. Bulchiisni magaalaa yeroo dhabnu immoo godinatti beeka jedha. Amma ammaatti magaalaa Naqamtee osoo jiru rakkataan keenya hundumti keenya gaafannaa waa tokko argachuu hin dandeenya. Lubbuudhaan amma 1,548 akka baay'een taana tilmaamaan gaafanidhaan. Gandoota aanaa Baluu Jagamfee garaagaraa keessaa buqqaasamanii magaalaa Soogee keessa namoota jiraataa jiran keessaa waan itti dabalan qabu. Ani beeksisa nama 5 qaba. Qonnee lafarraa hin qabnu gajjallaadhaan nutti cufaadha, gararraadhaan nutti cufaadha. Bakka gargaarsi ji'a kana garasitti kan ji'a 2 dura dhufee 50 kiiloo nama 5 nama 6tti fudhachaa turre wal ga'uu didee. Amma garuu baay'ee ni ji'oon nu biran dhufu gargaarsi waan tokko nu ga'uu hin danda'u makiinaan galaan jiru. Hoogganaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqany Taasisaa keessumaa ji'oota 2 darbe keessatti sababaa itti gargaarsi qaqqabu hanqate jedhaniif akkasitti dubbatu. Komaandi poostii naannaa kana jiru wajjin hojii guddaadha kan hojjetamaa ture akkasumatti kan gargaarsa kana gochaa turre haa ta'u iyyuu malee gidduu kana ji'a sanee darbe kana kaasee xiqqoo ishee karaan nu jala rakkina godhatee ture gimbiirra yeroo dheeraa dhaabate akkuma yeroo darbe ibsaa turre amma garuu rakkoon sun hiikameera. Gargaarsis federaalarraa yeroo dhufu karaa irratti dhadhaabachuun tokko yoo jiraate illee garuu mootummaan naannoo irratti hojjete uummanni rakkina guddaaf hin saaxilamne karaa lixaa Oromiyaa kana xiqqoo darbee rakkoon tokko nu mudata isas itti dhiyeenyaan Oromiyaa wajjinis raayyaa ittisa biyyaa wajjinis hojii garaagaraa hojjechuutiin furmaatatti kennaa turre ammas furmaatatti laachaa jirra. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti bakka dhabamuun nagaa jirutti deeggarsa eegumsa humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin akkasumas immoo bakka nagaan fooyya'insa agarsiisetti immoo akkasumaan gargaarsa qaqqabsiisaa jirraa jedhu obbo Taarraqany. Godina Kaamaashii keessatti namoonni 130,000 ol gargaarsa mootummaatiin kan jiraatan ta'uu kan dubbatan obbo Taarraqany akka naannoo Beenishaangul Gumuzitti namoonni 422 ta'an gargaarsaan jiraachuu dubbatanii kanneen qe'ee isaaniitti deebi'aa jiran illee jiruu jedhu obbo Taarraqany. Nagaa guddaatu bu'ee jira. Inni kun baay'ee nama gammachiisa. Guyyaa guyyaatti namoota 10,000 ol caalantu gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jira. Matakkal keessaa gara nama 83,000 kan gara qe'ee isaaniitti deebi'e. Godina Asoosaa keessa warri jiran ammas akkuma kana gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiru. Maashii maa'oo koomoodha xinnoo ishee kan nu rakkisaa ture. Isaanis amma gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiru. Informaalii namoonni gara qe'ee isaaniitti deebi'aa akka jiran aanaarraa
daataan jira. Daataan kun nama 100,000 oltu gara qe'ee isaaniitti deebi'eera. Almost yeroo muraasa gidduutti guutummaatti gara qe'ee isaaniitti hin deebi'u akka amma jirutti yoo ta'e kan jedhu abdii guddaa qabna. Akkasittis kan nama argamu. Namoota kanneen deebisanii dhaabuudhaaf waan hojjetamaa jira jedhan irrattis yeroo ibsan. Namoonni kun bara geris akka beela keessa hin galleef immoo irratti hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef hojjetoonni hooggantoonni hundumtu gara godina sanaatti gadi bu'anii isa kana gargaaraa jiru. Sanyii filatamaan illee wanti qonnaaf ta'an illee akkuma kana mootummaa biraa kennamaafii jira. Wanta akka tiraakterii kun wanta akka qotiyoo bitanii kennuu fi meeshaan harkaallee kennamaafii jira. Kana bukkeetti gargaarsi garaagaraa hin godhama. Namoota magaalaa Soogee keessaa buqqaasamanii yeroo ammaa kana godina Wallaggaa Ba'aa keessa jiraachuu dubbatan keessaa komii gargaarsa gaafannee dhabnee jedhaniif kanaan dura hooggansa sodaa balaa jedhamee kan waamamu yeroo ammaa kana buusaa gonufaatti kan jijjiirametti itti gaafatamaa godina Wallaggaa Ba'aa obbo Daanyii Lachiisaatti bilbilee sagalee isaanii sagalee waraabduu keenya irratti waraabamneen gargaarsa gochaafii jirraa amma garuu laaqana nyaataan jira booda deebisaatii nuuf bilbilaa jedhanii isa booda deddeebiidhaan kan bilbilleefis ta'u bilbila isaanii hin kaasan. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota 4 darban keessatti haleellaa hidhattootni bananiin lubbuun namoota hedduu darbuu fi kanneen 100,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu isaanii akkasumas mootummaan haala nageenyaa fooyyessuun buqqaatota kanneen gara qe'eetti deebisaan jira jechuu isaa kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.